Hoogganaan waliigalaa fi abbaan amantaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei sirna kadhannaa Jumaa guyyaa irratti akeekkachiisa jabaa Israa'eliif dabarsan. Ali Khamenei sirna kutubaa kana afaan Arabiffaan kan taasisan yoo ta'u, kunis immoo ergaan isaanii namoota hedduu bira akka ga'uu fi Falasxiinotaaf lammiileen Libaanos akka hubataniif taasisanii jiru. Hoogganaan gameessa abbaa amantaa Iraan guyyaa kutubaa yookaan dhaamsa yeroo taasisan kana qawwee qabatanii Ameerikaa fi Israa'eliif akeekkachiisa kennanii jiru. Abbaan amantaa Reen biyya Riippaabilika Islaamaa Iraan Ali Khamenei sirna kutubaa guyyaa kanarratti Ameerikaa fi Israa'eliif kallattiin dhaamsa jabaa dabarsanii kan jiran yoo ta'u, dhaamsa isaanii kanaanis Ireenbaa giddugaleessaa harka Israa'elis ta'e harka Biiniyaamin Netanyaa'uun jiru kan jedhan dambalii humna abbaa giddugaleessaa jijjiiruun abjuudhaan hin milkooftan jedhanii jiru. Hoogganaa waliigalaa Hizbullah Hassan Nasrallah kaasuun waa'ee isaa irratti haasaa taasisaniin inni faajjii warraaqsaadha, inni gaachanaa uummataa cunqurfamoodha jechuun isa leellisanii jiru. Dhaamsa jabaa sirna kadhannaa Jumaa guyyaa irratti dureen amantaa Iraan kun dabarsan ijoo waltajjii addunyaa ta'ee jira. Nutis balanasaa qabannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Ameerikaa fi Israa'el qindoominaan tarkaanfii haaloo baannaa jabaaf qophaa'aa jiraachuun beekame. Tarkaanfii haaloo baannaa akkamii akka fudhatan biyyoonni lamaan kun bisa bal'aa kennuurraa kan of qusatan yoo ta'u, hooggantoonni Ameerikaa fi Israa'el akkasumas qondaalonni waraanaa biyyoota lamaanii marii icciitii taasisaa jiraachuun beekamee jira. Israa'el ibsa kaleessa baasteen uffataleen waraanaa ishee ijootaan barbadaa'u kan amante yoo ta'u, manneen jireenyaa gamoo 100 ol daaraa ta'uun isaaniis himamee jira. Tarkaanfiin haaloo baannaa kunneen wal duraa duubaan kan itti fufu yoo ta'u, Iraan lola waraanaa kallattiitti seenuu maltii yaadduun jedhu hawaasa idil addunyaa biraan dhagahamaa jira. Haleellaa qilleensarraan jimaata darbee kan ajjeefaman hoogganaan waliigalaa Hizbullah Hassan Nasrallah sirna awwaalchaa icciitiin awwaalamuun beekame. Gama kaaniin Israa'el mana jireenyaa hoogganaa Hizbullah haaraa jedhamuun eegamu Hashim Safeddin irratti haleellaa raawwachuun dhagahame. Balanasaa qabannee jirra. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaa. Yooyaa Shamaar Kafuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa kan baha giddu galeessaa fi kan gaanfa Afrikaa bal'inaan qindeessinee kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala YouTube keenya dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like, share gochuun waliif qooda. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti Oromiyaa 24 News waliin turtii gaarii. Hoogganaan waliigalaa fi abbaan amantaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei sirna kadhannaa kutubaa Jumaa guyyaa irratti akeekkachiisa jabaa Israa'eliif dabarsan. Ali Khamenei sirna kutubaa kana afaan Arabiffaan kan taasisan yoo ta'u, kunis immoo ergaan isaanii namoota hedduu bira akka ga'uu fi Falasxiinotaa fi lammiileen Libaanos akka hubataniif taasisanii jiru. Hoogganaan gameessi abbaa amantaa Iraan guyyaa dhaamsa yeroo taasisan kana qawwee qabatanii mul'atanii jiru. Abbaan amantaa Reen biyya Riippaabilika Islaamaa Iraan Ali Khamenei sirna kutubaa guyyaa kanarratti Ameerikaa fi Israa'eliif kallattiin dhaamsa jabaa dabarsanii kan jiran yoo ta'u, dhaamsa isaanii kanaanis Ireenbaa giddugaleessaa harka Israa'elis ta'e harka Biiniyaamin Netanyaa'uun jiru kan jedhan dambalii humna abbaa giddugaleessaa jijjiiruun abjuudhaan hin milkooftan jedhanii jiru. Sirna kutubaa bal'aa kan hirmaattonni baay'inaan irratti argaman kan irratti haasawaa jajjabaa kan taasisan dureen kun yeroo waltajjii irra dhaabbatanii kutubaa taasisan nageenya isaaniif sodaa waan tureef eegdota hedduun marfamanii mul'atanii jiru. Sirna kadhannaa jimaata musliimoonni guutuu addunyaa bal'inaan kan raawwatan yoo ta'u, sirna kadhannaa kanarrattis dhaamsi garaagaraa haala yeroon wal qabatan hawaasaaf darbees biyyaaf ni taasifama. Dureen amantaa Iraan Ali Khamenei illee yeroo nageenya isaaniif yaaddoo qaban kanatti dhaamsa dabarsuuf guyyaa masjiida guddichaa Teeraanitti argamanii jiru. Khamenei dhaamsa guyyaa Jumaa kutubaa hawaasaa musliimaaf dabarsan guyyaa kana haala asiin dura hin beekamneen afaan Arabiffaa fayyadamuun isaaniidha. Haaluma kanaan Khamenei haleellaa haaloo baannaa biyyi isaanii Iraan diina ishee Israa'el irratti fudhattee faarsanii leellisuun hojii eebbifamaa akka ta'e kan eeran yoo ta'u, kun adabbii xiqqoodha jechuun Israa'eliin akeekkachiisanii jiru. Dureen amantaa fi hoogganaan gameessi Iraan Ali Khamenei waltajjii kutubaa kanarratti qawwee qabatanii kan mul'atan yoo ta'u, Israa'el injifannoo hin gonfattu jechuunis dhaadatanii jiru. Hidhattoonni Gazaa deeggaruuf haleellaa Israa'el irratti raawwachaa jiran eebbifamoodha jechuun kan adeessan Khamenei Israa'el humna Hamaas fi Hezbollah irratti injifannoo gonfachuu tasuma hin dandeessu jechuun Iraanii fi michoonni ishee
Israa'eliin loluu irraa duubatti hin deebitu jechuun akeekkachiisanii jiru. Haasawaa kutubaa Jumaa isaanii kanarratti dureen amantaa Alii Kaameniin haleellaa qilleensarraa Israa'eliin Beeruut keessatti tibba darbee kan ajjeefaman hoogganaa waliigalaa Hizbullaa Hasan Nasrallaa kaasuun waa'ee isaarratti haasaa taasisaniin inni faajjii warraaqsaadha, inni gaachanaa uummataa cunqurfamoodha jechuun isa leellisanii jiru. Hoogganaan waliigalaa Iraan Ayatollah Alii Kaameniin biyyi isaanii Iraanii fi michoonni ishee dhiibbaa Israa'eliif akka hin jilbeenfanne kan hubachiisan yoo ta'u, Israa'el tarkaanfii naannawaa sanatti fudhachaa jirtu akka nuti duubatti dhiyeessinu nun taasisu jechuun humna waraanaa Xaalibaan kan Afgaanistaan dhuunfatee jiruuf waamicha taasisuun Iraanii fi michoota ishee cinaa hiriiraa jedhanii jiru. Ergaa hoogganaan waliigalaa Hizbullaa Hasan Nasrallaa ajjeefamee booda dhokatanii kan turan hoogganaan amantaa Iraan Alii Kaameniin turtii torban tokko booda waltajjii irratti mul'atanii jiru. Sirna kadhannaa Jumaa guyyaa har'aa Teheraanitti kan dursan Alii Kaameniin gaafa kibxataa haleellaa misaayilaa Iraan geggeessitee seera qabeessaa fi dirqama kan jedhan yoo ta'u, sochiin seera dhablummaa Israa'el cabsuuf qabsoo nuti taasisnu hooggantoonni keenya osoo du'anillee yoo ta'e hin dhaabnu jedhanii jiru. Dabalataan duguggaa sanyii Gazaa irratti geggeeffamaa jiruu fi Liibaanos irratti jalqabee jiru mormuun Huutii Yemanii fi hidhattoonni Iraaq dabalatee Hizbullaan lola waraanaa jabaa Israa'el irratti banuu isaanii akeekanii jiru. Haaluma kanaan humni waraanaa Afgaanistaan Xaalibaan cinaa isaanii akka hiriiruu kan gaafatan yoo ta'u, bulchiinsi Xaalibaan waamicha Ayatollah kanaaf ifatti hanga ammaatti deebii kennee hin qabu. Dureen amantaa Alii Kaameniin yeroo sirna kadhannaa kanarratti argaman obboleessi hoogganaa Hizbullaa haaraa ta'uun filatamaa jedhamee eegamu Abdullah Seyfaddiin cinaa isaanii taa'ee mul'atee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden gama isaaniitiin lolli waraanaa kallattii naannawaa sana ni mudata jedhanii akka amanan kan beeksisan yoo ta'u, gamtaan Awurooppaa fi Ameerikaan waliigaltee dhukaasa dhaabuun Hizbullaa fi Israa'el gidduutti akka taasifamu waamicha taasisanii jiru. Ameerikaa fi Israa'el qindoominaan tarkaanfii haaloo ba'annaa jabaaf qophaa'aa jiraachuun beekame. Tarkaanfii haaloo ba'annaa kamii akka fudhatan biyyoonni lamaan kun ibsa bal'aa kennuurraa kan of qusatan yoo ta'u, hooggantoonni Ameerikaa fi Israa'el akkasumas qondaalonni waraanaa biyyoota lamaanii marii icciitii taasisaa jiraachuun beekamee jira. Israa'el ibsa kaleessa baasteen buufataalee waraanaa ishee ijootaan barbadaa'uu kan amante yoo ta'u, manneen jireenyaa gamoo 100 ol daaraa ta'uu isaanis himamee jira. Israa'el haleellaa misaayilaa Iraaniin miidhaa ulfaataa ishee mudate kana akka hin mul'anne kan dhorkite yoo ta'u, suuraaleen saatalaayitii garuu haleellaa misaayilaa Iraaniin miidhaa fi mancaatii buufata waraanaa Israa'el irratti mudate saaxiluu itti fufanii jiru. Haaluma kanaan Ameerikaan haleellaa hamaa michuu ishee Israa'el irratti geggeeffame kanaaf tarkaanfii haaloo ba'annaa ulfaataa akka fudhattu kan ifoomsite yoo ta'u, tarkaanfii haaloo ba'annaa akkamii akka fudhatan irratti ibsa bal'aa hin kennine. Hooggantoonnii fi qondaalonni biyyoota lamaanii marii icciitiin geggeessaa jiraachuun miidiyaaleen biyyattii gabaasa isaaniin akeekanii kan jiran yoo ta'u, Iraan gama isheetiin tarkaanfii haaloo ba'annaa ishee irratti kan fudhatamu yoo ta'u, tarkaanfii hamaa kan armaan duraa dachaa hedduun caalu Israa'el irratti akka fudhattu ifoomsitee jirti. Iraan dabaluun Ameerikaan Israa'el cinaa hiriirtee loluu akka dhaabdu akeekkachiiftee jirti. Tarkaanfiin haaloo ba'annaa kunneen wal duraa duubaan kan itti fufu yoo ta'u, Iraan lola waraanaa kallattiitti seenuu maltii yaadduun jedhuun hawaasa idil addunyaa biraan dhagahamaa jira. Haleellaa qilleensarraan jimaata darbe kan ajjeefaman hoogganaan waliigalaa Hizbullaa Hasan Nasrallaa sirna awwaalchaa icciitiin awwaalamuun beekame. Lola waraanaa Gazaa hordofuun Falasxiinota cinaa dhaabbachuun haleellaa jajjabaa Israa'el irratti fudhachuun miidhaa ulfaataa Israa'el irraan qaqqabsiisuu kan danda'e Hizbullaa bara dheeraaf hoogganaa ta'uun ajajaa kan turan Hasan Nasrallaan tibba darbeen Beeruutitti ajjeefamuun isaanii ni yaadatama. Sirni awwaalchaa nama dinqisiifattoota hedduu qabu kun gammaatti ifattoo osoo hin beekamiin kan ture yoo ta'u, bakka deeggartoonni isaa fi maatiin isaa argamanitti sirni awwaalchaa isaanii ni geggeeffamaa jedhamee eegamaa ture. Namni garee jabaa humna olaanaa qabu Hizbullaa waggaa 32 oliif hoogganaa turan kun bakka icciitiin sirna awwaalchaa dhokataan awwaalamuun isaanii beekamee jira. Gareen Hizbullaa hoogganaa isaa ajjeefaman kana icciitiin kan awwaaleef sirna awwaalchaa irratti Israa'el haleellaa akka hin raawwanne sodaateeti. Hasan Nasrallaan bakka firaa fi maatiin isaa akkasumas bakka deeggartoonni isaa kumaatamaan lakkaa'amanitti yoo sirni awwaalchaa isaa geggeeffame Israa'el haleellaa geggeessuu waan maltuuf sodaa kanaan icciitiin awwaalamuu isaa garichi beeksisee jira. Gama kanan Israa'el mana jireenyaa hoogganaa Hizbullaa haaraa jedhamuun eegamu Hashim Safaddan irratti haleellaa raawwatte. Israa'el garee hidhattoota al-Adalee birmadummaa isheetiif haalaan sodaattu lakkoofsa jalqabaa irratti kan argamu Hizbullaan akka sochiin isaa hin babal'anne dursitee tarkaanfii ijoo fudhachaa jiraachuun ishee ni beekama.
ሲበረርቤም ሀሌላ ቅሌን ሰራን ሆገና ሂዝቡላ ሳን ነስረላ ጄሱን ከሚል ኮፍቴ እስራኤል አደገነማ መነጅሬኛ ሆገና ሃራ ሂዝቡላ ጀደሙን ኤገሙም ሐሺም ሰፈድን ረቲም ሀሌላ ራወቹም ቤከሚም humni qilleensaa Israa'el ganamaadha naannawaa mana jireenyaa Haashim Seefaddiin irratti xiyyeeffachuun haleellaa qilleensa raawwachuun ishee kan beekame yoo ta'u iddoon kunis eenyaa buufataa xiyyaaraa Beeruutidha. Iddoo manni jireenyaa Haashim argamu kanatti jeettileen Israa'el irra deddeebiin boombii roobsuun haleellaa jajjabaa taasisuu isaanii Reuters gabaasee jira. haa ta'u malee aggaammi kanaaf Haashim saaxilamuu isaanii irratti Hizbullaa fi Israa'el ibsa kennaniin qaban. Haashim Seefaddiin nama hamaa Hasan Nasrallaa caaluudha jechuun Israa'el irra deddeebiin itti dhaadachaa turuun ishee kan yaadatamu yoo ta'u bakka Hasan Nasrallaa buun garee kanam gara ga'umsa isaa duraatti ni deebisa jedhamuun abdii guddaan namarra kaa'amedha. Haashim Seefaddiin bara 2017 keessa Ameerikaan galmee shororkeessitootaa keessatti kan tarreessite yoo ta'u namni kun jibbiinsa addaa Israa'el kan qabu ta'uun isaa ni himama. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolawama. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa qophii keenya like share gochuu waliif qoodaa hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.